addunyaa keenya irraa uwwisa lafaa maayilii miiliyoona 2,123,561 kan qabuu fi gaarraatti iccitii inni of keessatti haguugee qabate addunyaa keenyaaf dhoksaa gadi fagoodha. Guyyaa guyyaatiin wantoonni amanuuf sammuu namaa ol ta'anii fi taateewwan ajaa'ibaa ija kaameraan akkasumas qorattootaan as ba'an ajab nama jechisiisu. Guddinaa fi bal'ina isaarraa kan ka'es biyyoota 9 kan of keessatti qabate gara bosona Amaazonitti yaadaan isin imalchiisa. Chaanalii kanaaf haaraa kanneen taatan jalqaba subscribe gochuun deemsa gara Amaazon haa eegallu. Jalqaba irratti kan argamu Anaconda guddichadha. Uummati lakkoofsaan xixiqqoo ta'anii fi sanyii garaagaraa ta'an hanga ammaatti dhala namaatti hin madaqne baay'een bosona kana maandheffatanii jiraatu. Isaan keessaa Waalnaayiree sabni jedhaman amantii addaa qabu. Sabni kun mukkeen bosona keessaa dabalatee bineensonni dhala namaaf hamoo ta'an akka waan carraa gaarii isaaniif qabaniitti ilaalu. Gosa bofaa addunyaa keenya irratti argaman keessaa guddina qaamaa fi ulfaatina isaan beekamaa kan ta'e Anaconda bofa jedhamu bosonuma Amaazon kana keessatti argama. Uummata Waalnaayiree birattis bofti kun akka waan ayyaana addaa qabuu fi eegduu isaanii fi bosona isaan keessa jiraatanii akka ta'etti amanu. Gidduu galeessaan bofti Anaconda tokko ulfaatina paawundii 220 hanga 240 kan ulfaatuu fi dheerina meetira 4 hanga 5 akka qabu yoo tilmaamamus osoo adamoof deemaa jiranii Anaconda uummata kanaan argame garuu addunyaa guutuu kan afaan qabachiisedha. Dheerina meetira 10 fi ulfaatina kiiloogiraama 880 kan qabu ture. Sadarkaa lammaffaa irratti kan argamu qurxummii guddicha du'edha. Gosti qurxummii kanaa yeroo baay'ee galaana gurguddaa keessatti kan argamu yoo ta'u, du'aan qurxummii kanaa akkamiin bosona kana keessatti akka dhufe wanti beekamee hin jiru. Dheerina meetira 8 kan qabu qurxummiin guddichi kun galaana naannoo sanatti dhiyoo jiru irraa bubbee hamaa uumameen baatamee naannoo kana dhufe jedhanii saayintistoonni tilmaama isaanii ka'anis hanga ammaatti dhugaatti wanti beekamee hin jiru. Sadarkaa sadaffaa irratti kan argamu bishaan laga danfudha. Lagni ilaaluuf nama sodaachisuu fi dheerina meetira 24 akkasumas gad fageenya meetira 6 qabu kun addunyaa keenya irraa laga danfuu isa jalqabaa isa taasisa. Beekees ta'u wallaalee wanti lubbuu qabu gara bishaan kanaa seene carraan lubbuun bahuu isaa xiqqaadha. Uummati Ashaninkaa jedhaman naannoo laga kanaatti dhiyoo jiraatan akka jedhanitti yoo ta'e danfuu laga kanaaf sababa kan jedhame Yakumama kan jedhamu Anaconda yookaan immoo boficha isaan itti amanan laga kana keessa jiraatudha jedhanii itti amanu. Asumarraan ka'uunis Yakumama kana akka waaqaati jedhanii itti waaqessuusi. Isaan kana haa jedhan malee saayintistoonni tilmaama mataa isaanii garaagaraa kaa'u. Ho'i bishaan kanaa digirii faaraanaayitii 250 ol yoo ta'u harkaan tuquu miti itti dhiyaachuun waan ulfaatudha. Sadarkaa arfaffaa irratti kan argamu immoo qurxummii humna elektirikii maddisiisu of keessaa qabudha. Qurxummiin kun Iil jedhamuun beekama. Bosona Amaazon keessatti kan argamu uumamni dinqisiisaan kun vooltii elektirikii hanga 650 olii maddisiisuu danda'a. Namni bineensa kana harkaan tuqe akkuma nama humna ibsaa qunca'ee jiru harkaan qabatedha. Yoo hammaates hamma du'aatti geessisuutii ni danda'a. Sadarkaa shanaffaa irratti kan argamu immoo magaalaa durii kan bosona Amaazon ammaa keessatti argamu garuu amma magaalaan kun badee jirudha. Bara durii uummati qaroominaan deeman uummanni qaroominaan ogummaa isaaniitiin lafarra jiraachaa turan baay'een bosona kana keessa jiraachaa akka turantu himama. Kanaafis akka ragaatti kan kaa'an ijaarsota harka namaa waggoota dheeraaf turan bosona kana keessatti argamanidha. Yeroo ammaatti dhalli namaa bosona kana keessa jiraachaa jiran ogummaa kanaan jiraachuu baatanis naannoo amma namni irra qubatee jiruutiin alatti ogummaawwan manaa babbareedoo ta'anii fi ogummaa namni ittiin jiraachaa ture kan bara durii kan ibsanidha. Magaalota kana keessa bara durii dhaloota Kiristoosiin dura bara 600 hanga 300tti namoonni magaalaa kana keessa jiraachaa akka turantu tilmaamama. Yeroo ammaa garuu magaalli durii kun baddee ijaarsawwan ogummaa dhala namaa durii mul'isan garuu ol ba'anii mul'atu.
Egaa hanga har'aatti bosonni Amaazon qoratamee kan hin dhumne dhoksaa baay'ee of keessatti hammattee qabdi. Hunduma isaayyuu kan uume hojii Rabbii ajaa'ibsiifachaa viidiyoo kana asumarratti xumura. Chaanaalii kanaaf haaraa kanneen taatan sabiskiraayib, viidiyoo kanas laayik gochuun dagatinaa. Mee waan isinitti dhaga'ame immoo koomentii seekshinii gadii irratti barreessaa. Fayyaa ta'aa.